meeshaaleen haarayaa fi babbareedaan bismillahirrahmanirrahiim. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashama harka fuuna jirra jirtu amantiif kutaana sooliin qoodin baga jiraattan. Algaalee diizaayiniilee babbareedaa ta'ee fi akkasuma mootiyyuu maashaallah tabaarakallaa jechuudhaan Khalid Furniture dhiyeessuu fi dhiyeessuu danda'u. Namootiin hedduun jechuudha algaan faashinii isa kamii akkamii yaa ummu razaanii jettanii isinirraa badee tureellee sagaleellee isinii deebisuu hin dandeenye namootiin jechuudha sababa maalitiif akka bade keessan kastamaroota kiyya maatii kiyya taatan hundi keessanuyyuu dhiifama nuuf kolchaa isinin jedha. Akkasuma mootiyyuu Khalid Furniture algaalee diizaayinii faashinaa fi babbareedaa ta'e kan akkamii hojjechuu danda'a akkasuma mootiyyuu akkamii qopheessuu danda'a warri jettaniif akkuma beekamu jechuudha meeshaan hedduu daddabalee jira. Haa ta'u malee hanga barbaadeellee yoo dabalee jedhe sharafan wal madaalchisuudhaan akkasuma mootiyyuu meeshaa jiddu galeessaa fi bareedaa ta'e algaalee faashinaa fi diizaayiniilee hedduu jechuun namootiin hedduun hojjetanii hin baasin hojjennee isinii baasuuf akka kana fakkaatuun laayikillee akkasuma immoo saabskraayibiillee koomantiidhaan yaada babbareedaa fi inshaallah du'aayii kadhadhaa isinin jedha. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya isin jaaladha isin kabaja isinirraa fagaadha isinirraa badu kiyya dhimma wayiittuyyu jechuudha dhimmi addaa xiqqoo na mudatee ture haala natti hin tolle. Addunyaan tuni waliif gadi gammachuu gaddaa akkasuma mootiyyuu sargii dhibamaa du'a waan hedduu qabdi waan ta'eef hundumaan guutamte alhamdulillahi rabbil alamin kanneen hunda keessaa nama nuullee jiraannu waan ta'eef hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya maaliif badde jettanii akka isinitti hin dhagaamne jiraanii akkasuma immoo hojiillee inshaallah irruma jira fedhii rabbii tokkichaatiin isin ammootuyyu laayikii sheer gochuudhaan waa'ee algaa akkasuma immoo doolaabaa akkasuma qomsaaxiinii biffee koontiroolii koornarii teebilii nyaataati tiivi istaandii meeshaaleen hedduudha kan mukarraa dalagamuudha. Madardaraan adda addaa jiraachuu danda'a ka caammaa keessa kaa'annu kursiileen adda addaa yookiin teessoon adda addaa jiraachuu danda'a hedduudha kana qofa osoo hin tahin amma arabiyaa majlisiin faashina dhufee fi almuuniyeemillee muka dabalata waan ta'eef hundumtu isaatuyyuu ni jira na biratti ni argattani gatiileen gatii bareedaadha jiddu galeessa hubadhaa sirritti waa'ee gatii yoo ka isinin jedhu tahe ammootuyyuu sirritti wanni isin beekuu qabdani mukni sadarkaa qaba sadarkaa isaa eeggate yoo lakki gatiin halaafuu muka laafaa jettanii akkasuma gatiin ni hir'ata ammootuyyuu jechuudha dhugaan firummaa hin kuttu dhugaa walitti himanii muka orjinaalaan meeshaa orjinaalaan akkasuma ammootuyyuu gatii isaa madaalchisanii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha yookiin bareedaadha akkasuma ammootuyyuu hordof fi kabajamtoota kiyya sirriitti addaan baasnee hubachuu qabna. Muka sanillee yoo ofiillee wallaallee jennee ogeeyyii beekan akkasuma mootuyyuu namooti hubatan nu caalaa hubatanii amaana bakka buufachuun dirqama kenna. Nullee warri sooshaal miidiyaa onlaayiniidhaan hojjannu yookiin ammoo isin nu ajajattanii isiniif qopheessinu dirqama nurraa qabdanii dirqama qabna jechuudha. Jaalannee odoon ta'in giddii kenna hin dhiyeessina taananiin waan qulqullina qabu dhiyeessuudha hin dhiyeessinu taananiin dhiisuudha. Garuu ammootuyyuu qarshii keessaniif jecha fakkeenyaaf amma namni tokko akka fakkeenyatti algaan kun jechuudha qarshii 80 yookiin 70 yookiin 100 jenne dhufee namni tokko algaa akkanaa jechuudha 50 baa 60 baa naa baasi yoo jedhe jecha saniif hin baasu maaliif jennaani ebalu 60 ebalu 70 ebaluun suni akkaataa inni itti hojjetu isaaf rabbiin qofatu beeka anillee akkaataa itti hojjedhu anuma rabbitu beeka kana jechuun kiyya mukni hundi isaa sadarkaa qaba anillee ilma namaati ni dogoggora waan gaarii hin baasu dogoggora baay'ee qaba dogoggora kiyya irratti ammootuyyuu hanga danda'e dogoggora ifa jiru kasirritti jechuun ifaa fi bilisa jechuudha kun mukni sadarkaa qaba akkasuma mootiyyuu meeshaaleen gabayaa irraa hundi isaa sadarkaa qabanii kana addaan baasnee beeknee yeroo binnu yeroo qopheessinu maamiltootaaf kastamaroota hundaaf qopheessuun dirqama kenna isinin jedha kana waan ta'eef namni tokko yoo 60-70 dalagamee baasee jedhe dhugaadha an ammootuyyuu ebaluu haganaan baasa haganaan naa baase yoo jettan ani ebaluu san ta'uu hin danda'u ebaluun sunillee ana ta'uu hin danda'u hundumaafuyyuu meeshaalee ramadaanas ta'ee akkasuma mootiyyuu meeshaa babbareedaa ramadaanaaf mana keenya keessatti nu barbaachisan namootiin barbaadanii fi akkasuma mootiyyuu obboleettiitii baay'ee galatoomii siin jedha asuma jechuudha meeshaan isii kan deeme nageellee meexama ijoolleen nageellee meexama yeroo hedduu meeshaan isaanii yoo ergamu baay'inaan cinqanii haalan viidiyoo waraabbii xiqqoo samoona kana natti ulfaatee naami jechuu didee jennaaniin ammoo hojiidhaaf jechuudha alhamdulillaahi hin waraabini akkasuma naa erginaan jettee natti tolee haala kanaan jechuudha yeroo hiinu meeshaalee isii tokko tokko galatoomii ulfaadhu jedhaanii
akkasuma mootuyyuu warri na jaalattan subscribe godha warri maatii kiyya taatan mootuyyuu galatoomaa ulfaadha laayikiidhi koomantiidha yaada babbareedaa na barreessa meeshaaleen na biratti argattan hunda isaa meeshaa barbaadan na biratti ni argattani ulfaadha galatoomaa isin jaaladha isin kabaja hin badu akka hin banne du'aa inaaf godha akka biizii wanni kumuyyuu biizii nan goone isiniin jedha uffanni jira jarmaanii ka ergaa jiru uffata aadaa waan hedduudha jechuudha kan qabadhee isiniif dhufaa jiru hojii hedduudha garuu haalalleen yoo natti mijatuu baate inshallah ni mijeessa haala akkuma danda'ee fi akka tahetti mijeessuuf abdii guddaa qaba isiniin jedha isinillee ammootuyyuu na wajjin jirtanii du'aa inaa kadhadha maashaallah jedha akka keessan sanii baay'ee na jajjabeessa irra caalan ammoo hojii tokko yoo eegalanii jedhan kan walitti namaa qabu rabbuma sababaan abbaadha garuu du'aa hin ammootu hin jabeessite waan san hedduu akka cimuu fi akka jabaatu gootii isiniin jedha kanaaf na jabeessa na jajjabeessa du'aa ilee naaf kadha akkuma argitan kanatti meeshaa hidhee ergaa jira jechuudha meeshaa hedduudha kan isin qabdu hanga dhumaatitti ilaaluudhaan like share illee godha.